Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota televezyiinii Sabeen Ispiriitii akkuma yeroo darbee karaa foddaa televezyiinii keenyaan sagantaa Galo Show jedhu isin beeksisaa turre har'a kunoo keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Faarfannaa isheetiin kan beektan baay'ee nama nuyi jaallannuuf baay'ee faarfannaa isheetiin kan itti eebbifamaa turre keessummaa koo wajjin wal baraa. Tolee, hunduma keessan nagaa waaqayyo isin gaafachaa maqaan koo faarfattuu kibbinesh jedhama. Amma atis immoo bakka itti dhalattee fi haala itti guddatte. Kana jechuun bakka dhalootaa fi biyya dhaloota kee dhaggeeffattoota keenya biraan nu geessa. Kan hin dhaladhe ani Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda Giraaroo Gombii jedhamuttiin dhaladhe. Ani mucaa qotee bulaatii achittiin guddadhe. Garuu yeroo dheeraan turre amma kutaa 4tti biyya koo keessatti baradhe lafan dhaladheetti jechuudha. Kutaa 4 qabee garuu 5 qabee magaalaa Gimbiittiin baradhe jechuun barbaada. Mana barumsaa magaalaa Gimbiitti baradhe. Akkami haalli guddina keetii achitti maal fakkaata? Maatii qonnaan bulaa keessatti dhalattanii egaa jireenyi qonnaan bultoota keessa jiru akkuma hundi keenya beeknu mee maal fakkaata? Innaa sana kaastee ammayyuu hubannoo baay'ee jira waan ta'eef mee sanarratti xinnoo nu waan haasofsiisi. Akka yeroo sanaatti akka achittis anaaf baay'ee gaariidha. Maaliif waan hundumaa beekaa argaa darbuun gaariidha jedhee yaadaan amma saachis argeen guddadhee saasittis itti dhufeera. Maatiin koo qotee bulaadha jedhees timeera. Isaanuma duukaa bu'ee yeroo isaan qotan hojjechuudhaan ijoollee ta'e osoo hin jiruyyuu isaan gargaaruudhaan hamman isaan bira turetti haala kanaan hin dabarse. Garuu yeroo dheeraan turre ani of baree jechuu kooti isaan bukkee. Isaan bukkee of bartee yeroo dheeraa turte. Utuu mana barumsaan galiin maal fa'aa hojjetaa turte? Mee kibbeen maal hojjette utuu mana barumsaan galiin? Mana barumsaa galtee barnoota eegaltutti maal fa'aa hojjetaa turte? Namoonni tariyyuu gaaffii kaasan isaaniif xiqqoo ishee. Kun haala guddina kee wajjin wal qabata yeroo ijoollummaa waan ta'eef. Yaa'u hojii maatii gargaaruu irratti ta'eeti moo kan tapha irratti ta'eeti gaaffii? Waluma keessaa isti hojii maatii gargaaru amma umuriin koo mana barumsaa gahutti kana hojjechaan ture. Biyya baadiyyaadha kan ani itti dhaladhe waan ta'eef achitti yoo xiqqoo of dandeesse malee mana barumsaa dhaquu hin dandeessu. Maaliif sa'aatii walakkaa sa'aatii numa deemtaa manarraatii kaatee jechuudha. Kanaaf of danda'uu qabda xiqqoo ishee akka amma ijoolleen asii keejii dafanii galanii achi hin jiru. Maaliif keejii waan jedhamu hin jiru. Yeroo deemuu dandeessutti kaatee dhatta waan ta'eef amma sanatti garuu buna nan danfisa mana keessaa isheen dhiqaa dhaqeen buna waamaa. Hojiin koo yeroo mana barumsaan galiin kana fakkaata ture. Haalli hawaasaa keessatti guddatte. Amma mana barumsaa keessatti maal argaa guddatte kibbeen? Kanan argaa guddadhe egaa hin qotuu, facaasuu, loon beekta jedheen yaadagaa loon jira. Kanuma kana gidduun ture kanuman ilaalaa guddadhe waan addaa waan ana ilaaluun qabu. Darbee egaa as biyya kanatti juusii jedhanii isa hojjetan nun immoo mangoo isaa, burtukaanii isaa, pappayyaa isaa fireeshii isaatti fayyadamna turre kana. Nagaa kana hundumaa ilaalaati kan nufi baadiyyaa keessaa. Kana fakkaata ture. Mee hawwii yeroo ijoollummaa keetii fi kan ammaa wal bukkee qabeetii haala guddina ijoollummaa fi haala guddina kee yeroo sanaa wajjin wal qabatee gaaffii jirudha. Hawwiin ijoollummaa kee maal ture? Maatii ijoollummaa jechuun maatii qonnaan bultootaa keessatti waan dhalatteef hawwiin ijoollummaa keetii kaastee qabdu maal ture?
baay'ee gaariidha. Hawwiin koo yeroo ijoollummaa waan tokko ture. Akka naannoo sanaatti barattee hojjetaa mootummaa ta'uu waan jedhamu yaadamu. Maaliif even maatiin yeroo haasa'anii dubarri kutaa lama dabartee maal gooti biiroo sagamsaafti jedhu akkasitti haasa'u haasaa isaaniiti kun. In barsiifatan kan jedhamu amma kutaa lamatti isaan ijoollee durbaa carraa isaan kennanii fi barsiisuudhaaf nama cimaatu amma kutaa lamaatti barsiiseedhanii waa yaadaniifu kana caalaa maqaa kee bartee nan biiroo maalii tsaafta jedhu biiroo hin tsaaftiitti itti namanani. Suni maalirraa kan ka'edha? Akka dubarri carraa barnootaa barattee hin fagaanne kan isaan godhan maal ture? Egaa natti fakkaata aadaa jiwaan ol qabatu natti fakkaata yeroo isin jedhu aadaan achi as dhufe dubarri ulaa olitti jedhu jedhaniitu haasa'aa dhufanii kanaaf haati koos waan baay'ee barattee waa'ee biiroo keessaa hojjechuu kana waan beektu natti fakkaatu ammuma maqaa isaanii barreeffachuutti kan isaan argaa dhufanii jechuudha. Egaa gadi baatee yoo mana barumsaa deemtee haala gaarii hin taanetu ishee mudata jedhanii waan yaadaniif natti fakkaata. Maaliif baadiyyaadha karaati irra deemtu caakkaadha mana barumsaa dhaquudhaaf karaan mijataa miti haalli mijataa miti. Ijoolleen durbaa kana keessa kuttee deemtee barachuun isaanitti gaarii ta'eetti hin argamu. Kanaaf carraa barumsaa baay'ee dhiphaa godhu kan ijoollee durbaa jechuudha. Inna akkasitti haasa'u garuu haa ta'u iyyuu malee xinnoo ta'ee waan ani isaanirraa dhadhaga'u hin jira. Akkuma dubarri biiroo maalii tsaafti jedhanii abbaan koo teeppii qabaa teeppii yoo dhaggeeffata akka yeroo sanaatti cimaa wayii natti fakkaata. Akka yeroo sanaaf haala sana keessatti teeppii qabaan dhaggeeffata sirba wayii dhaggeeffata. Innaa ganama yeroo buna dhuganii taa'u buna dhuganii waa'ee namaa kaasanii haasa'u xiqqoo ta'e nan dhagaaga. Gaaffii wal gaafatu eessa jiraa jedhu sirbicharraa nama ta'e wal gaafatu. Inni kutaa 8 baratee ministirii fattanameetu hin deeme biyya kana gara biyya Addis Ababaa deemee sirba baafatee jedhaniitu haasa'u. Yeroo sana sammuu koo keessa kan na dhufu kutaa 8 ga'anii jennaan biyya kanaa deemuun hin danda'ama sirbas hojjechuun hin danda'ama waan jedhamu hawwiin koo guddaan xinnoo ta'ee kana ture haasaa jaraarraan kan ka'u jechuudha. Sirba hojjechuu ture wiiki. Waan ilaalaa dhufe waan dhagaa dhufe waa'ee faarfannaa miti. Faarfataa ta'ee biyyaa deeme waan jedhamu nageenye maatii koorraa waan ta'eef sirba hojjeteetu deeme asiitii kutaa 8 ministirii fattaname waan jedhaniif biyyicha keessatti hafu mul'ata koon turre durumayyuu jechuudha. Amma kutaa 8tti yoon baradhe nan ba'a kan jedhamu hawwii koo ture. Kanaafuu hawwiin yeroo ijoollummaa keetii akkaataa ittiin biyya sanaa deemtudha. Akkaataa itti biyya sanaa deemudha. Sirba baasuu caalaayyuu sirbas mi'aasaas hin beeku akkamitti akka sirbanis hin beeku kun jechan isaanirraa dhaga'edha. Sirba hojjetee biyyaa baheen haasaa isaaniiti. Ani garuu inni guddaan dheebuun koo inni guddaan biyya sanaa ba'uudha waan ta'eef tokko waan ta'e amma 8tti barachuudha. Kutaa 2 isaan jedhan gara 8tti yaadan ture. Sana booddee immoo biyyicha akkasittiin hin baasa jedhamu jechuudha. Sila wanti nu kaastee turte. Dubartiin hanga kutaa 2tti baratti jedhu akka naannaa keenyaatti kan jette mana barnootaa yoo deemtee miidhamti. Sababa kanarraa kan ka'e gara mana barumsaatti erguun ni ulfaataadha kan itti jette. Manuma barumsaatu hin jiru yoo aadaa kana amaleeffatan immoo sodaan maalirraa kan ka'edha kan uummanni naannoo sana akka dubartoonni gola keessaa ba'anii bakkeetti dandeettii keessa isaanii jiru ibsachuu akka isaan hin dandeenyeef kan orgumaan
maal jettee yaadda akkuma ijoollummaa keettis ta'e akkuma maattu maalirraa kan ka'e? Egaa manni barumsaa jira. Manni barumsaa kan jiru fagaata. Yeroon siin jedhu iddoo iddootti hin argatan fageenyarra deemanii dhaqu. Maaliif iddoo hundumaatti dhaabamee fi hin jiru. Kan jarri yeroo sana haasa'anis immoo isa yeroo nuyi keessa jirru miti baay'eensa. Isa yeroo nuyi dhalannee sana osoo hin taane isa ofii dabarsan haasa'u. Isa ofii dudduuba isaaniitti arganii dhufanii warra kanarratti akka ofii isaaniitti waa yaadaniifu ammas akkas ta'a jedhanii yaadu. Jechuun dafee gadi isaan dhiisuu hin dandeenye. Sodaa sana waan qabaniif miidhamni isaan jedhan kun baay'eensa warra yeroo nuti dhalannee irratti osoo hin taane nu dudduuba kan jiran irratti hin mul'ata baay'inaan. Kanaafuu dafee jara sana immoo gadhiisuu waan hin dandeenyeef akkasumatti guddifachuu barbaadu ijoollee isaanii akka ofii dabarsanitti akka riyaan isaanii dabarsetti. Hawwii ijoollummaa kee wajjin kan wal qabatu akka hawwiitti jiraachaa jirtamoo akka hawwii ijoollummaa keetti jiraachaa jirtamoo amma jireenyatti jiraattu hawwii ijoollummaa sana wajjin wal qabata? Hawwii koo gararraa waan hin jiraadhu natti fakkaata jireenya namarra jiru naan himuu barbaadu yeroo sana biyya sanaas deemuudhaaf fira barumsa cimina waan jedhamu waan na dura hin jirreef tokkichaan akkasitti ba'uu hin danda'a jedhee yaade yoo jiraate wanta ana masitti meedha namni 8 baratee akkas yoo ministeerii fattanamnes istiidiyoo galuun waan hin danda'amne wayii taasa'u isaan istiidiyoolee beekanii inattamsiisaniif jedhanii haasa'u isaanii. Sirbuma sana iyyuu ministeerii fattanamuu taanaan jedhaniitu haasa'u. Ni attamsiifate. Haasaa isaanii kana akkasittiin hin beeka. Egaan immoo sana ga'ee akka kanatti biyya kanaa deemuutu narra jira hin jedhee malee deemee maal akkan ta'u deemee eessa akkan dhaqu amma kana bal'isee hin beekun ture. Innaa carraan na qaqqabee garuu isaan yaade sana gararraa na jiraachisanii argisiin jechuun barbaada. Jireenya amma jiraachaa jirtu carraa sana gararraa kan jiru ta'ee mul'atee jiraachuudha. Haa ta'umee yeroo tokko akkasii gaama namoonni yeroo baay'ee waan hawwantifanii waan waaqayyo isaaniif kenne jiraatu jedhama. Maaliif waan hawwine akka hawwinetti hin argannu akka hawwinaa wayimmoo akka barbaanne sanatti hin argannu jireenya guyyaa guyyaa fiidhuma isaa akkamitti akka jiraannu nu agarsiisaa deema. Akkasumatti dabarree mee kibbeen ispoortii waan barattuu fi waanuma isheen nama tumaa waltu wayimmoo waanuma isheen nama dabadabdutti lakkaa'u namoonni baay'een akkasitti kan yaadaan jiru. Nama rukkuttaadha. Anuus sodaachaa kun egaa namni waan itti fakkaate haasa'uu danda'a. Maaf haasoftaa namaan hin jedhamu jechuun yaada isaa namni karuma barbaade ibsata. Yooti jabeessitee lafa ejjettee bakka ispoortii waan hojjettuuf jedhanii yaaduu danda'u. Garuu waan dubbachuu barbaadu asirratti ispoortii ilaalchisee namoota waa'ee ispoortii beekantu waa'ee isaa haasa'a osoo hin taane baay'inaan waa'ee ispoortichaa kan hin beeknetu haasa'uuf yaalii godha. Maal siin jechuun barbaade ispoortiin itiksii mataa isaatii qaba. Itiksiin ispoortiin qabu dhahiisiin jedhu tuma amma nama cimaa taate dhahiin jedhu waan baratteef miti. Namni dur nama dha'u mana ispoortii yoo dhaqe hin dhiisa nama dha'u. Namni dur suusii adda addaa qabu mana ispoortii yoo seene suusii sana hundumaayyuu hin dhiisa. Maaliif mana ispoortii manuma isaayyuu innaa dhattee ol seentu gad jettee nagaa gaafattee maal jetteetu seentaa hangafa kee kabajaa mana ispoortichaafis ulfina laachaa. Kana qofaa miti osoo gara tireeningiitti seeniin biyya koo maatii koo
riyaa kunan kabaja jetteetu seentaa jechuudha. Siineriin si dura jiran hin jiru. Siinerii kee hin kabajaa. Nama kamiiniyyuu immoo hin kabajja. Innaa kabaji guddaan eessa jira yoo jette mana ispoortii jira. Wal kabajuunii fi ulfina walii laachuun. Darbee immoo ispoortiin dha'uuf jedha osoo hin taane ispoortiin fayyummaadhaaf kan hojjetamu. Darbee immoo jabeenya qaamaafiti malee nama rukutuuf namni mana ispoortii dhaqu jira yoo ta'e baay'ee dogoggoraadha nama sanaatu arginee gorsinee gaariidha. Mee maal sababeeffatanii namoonni baay'een ispoortii barachuu keetiin akka waan ati namoota baay'ee miitetti yookiin rukutteetti kanaa isaanii maal sababeeffataniiti? Mee nama rukuttee beektaa yaadda ispoortii kana isa kana asuma daawwattoonni keenya akka ifaayeffattaa baranii. Kanallee kanaa sa'anii qabatamaatti wanta akkasii iddoo akkasiitti na arganiiti jedhee waan ani lafa kaa'u hin qabu. Akka haasa'amu nan dhaga'a. Numan dhaga'a. Gocha koo waan hin taaneef garuu iddootti hin laadhuani. Garuu waan ani dubbadhee darbuu qabu asirratti sobuu waan narra hin jirreef jechuukooti. Iddoo tokkotti haattuun yeroo lamaana qabatanii turani. Yeroo tokko piyaasaatti naannoo piyaasaa karaa baasiin dhaabbatan sanarraan asiin gadi bu'aa. Yeroo tokko achitti na qabatanii moobaayilii kiisii koo keessaa fudhatan asitti baadhadheen deemaa jechuudha. Kan hin deemu mucaa durbaadha hiriyaa koo wajjin jechuudha. Isheen hiriyaa kooti. Haasaarra jirra. Baay'ee haasaa waan jirruuf nama 4 ta'aniitu nutti dhufani. Yeroo nutti dhufan garuu hattuun fakkaatanii suufii uffatanii deemu baay'ee bareedanii deemu. Innaa inni tokko isheedhaanii bakka wayii gaafata beekaa bakka akkas fudhee attention ishee qabachuudhaaf iddoo akkas akkasii eessa natti agarsiisi maaloo jedha. Innaa inni tokko immoo asiinii dafee narra ejjeteera. Yeroon akkas jedhu soorii naan jedheetu immoo dafee harka koo immoo na qaba. Amma kana girgirrii manitti namni lame garaagaraa naan dhaabatu inni tokko kiisii koo keessaa fudhateera moobaayilii koo jechuudha. Akka inni moobaayilicha fudhateen inni harka koo qabee jiru asumaan qabee jira. Harka tokkichatu lafatti naaf hafee jira jechuudha. Harka isaa hafee jiru nan qabadhee qabee madhaabadhee naa deebisiin jedhe. Maal naan jedheen moobaayilii koo jedhe. Isa fuudhee moo isa siyaasofsiisaa jiru? Isa fudhateen inni na haasofsiisu akkas narraa siqeetu harka koo qabee jira. Soorii jedhan sirreen ejjedhe miti dhiifama hin agarree jedha. Inni kun immoo fudhatee kiisii kaateera akka kee kana fuulduraan natti dhufee jechuudha. Kanaaf isa harka koo qabee jiru waan jenne isa kana qabadhee naa deebisi gaafa jedhu ishiin dubbateen siifan deebisaa jedhee erga naa deebisee sobuusiyaa tokko lama jenna akkasitti. Asumarraan daawwattoota keenya suufii uffatanii hattoonni nama hatoo akka danda'anii dabalataan hattuun hin beekamtu nama guddaa fakkaateedhuma namoota irraa kan hatu lakkoofsa kan qabnes nu badhaa darbaa. Mee waa'ee gara ispoortii keetti deebina. Ispoortii barachuudhaan faayidaan ati argatte maali? Ispoortii barachuudhaan faayidaa hedduun argadhe. Tokko yoon siin jedhe jalqabuma mana ispoortii maaliif galtee yoo naan jettee baay'ee na dhukkuba ture anaan. Dhukkuba qorra hin qaba. Qorri na qabate maaliif jettee yeroo hundumaa qilleensa keessa bariin baanaa mootoraan deemuun jira maaliin deemu tajaajilaaf gaafa deemu. Qorri baay'ee na qabate na dhukkuba ture. Amma harka koo kanaan homaa lafaa kaasuullee hin dandeenyetti na nyaata ture. Ani yoo akka ispoortiin na fayyadu hin beekun ture. Namni tokko natti ati kootu mana ispoortii dhaqxee yeroo hundumaa hojjettee si gadhiisa ture jennaan na dhiisaa naan si dhiisa. Kanuma naga'e dhaqe. Nan naqee nan hojjedhee
dafee ganna dhiisuu hin dandeenye. Ani immoo mana ispoortii san seenee jaallachaa isaan dhukkubaaf dhaqeeyyuu irraanfachaa jaalala isaatti hin qabameen. Baay'ee jaalala ispoortii beektaa ofirraa achis hin deebisu. Nan fayyees. Amma dhukkuba kamiiniyyuu hin qabu. Darbee immoo akka itti dhukkubumarraa of eeggattullee waan baay'ee baratta mana ispoortii keessatti. Dhukkubsattee dhaquurraa fayyaa mataa ta'e akka hin dhukkubsanneef of eeguun baay'ee gaariidha. Maaliif siin jechuun barbaade amma durii caammaa hiilii baay'een kaadha kan tarakasii qabu jechuudha. Ani miidhaginaaf bakka qamisii dheeraa uffadhee yoon caammaa dheeraa godhadhe malee lafa na jalaa tuqaa waan ta'eef jedheen godhadha. Har'allee kana isaan godhadheen jiru. Normaalii nama deemsisa jira argiteen beektu caammaa hiilii baay'ee. Sun baay'ee balaa hamaaf si saaxila. Har'a miidhagdee boree dhukkubaaf waan hin barbaachifneef saaxilamurra fayyummaa keetti jiraachuu wayyaa jedheen yaada. Wantoota baay'eedha kanati achi geessee barattu. Akka dhukkuba sukkaaraa maal kan jedhamu kana osoo hin qabamin yoo dhatte fayyaa jiraatta. Kanaaf waan baay'ee baratta achi keessatti. Walumaa galatti ispoortii hojjechuun nagummaa dhagna keenyaa gammachuu sammuu keenyaa dabalaatti haasaa jirta. Mee ispoortii hojjechuu keetiin namoonni baay'een tajaajila kee irratti miidhaa akka qabu ti haasa'u. Maaliif waan ati yeroo baay'ee namoota wajjin wal dhabdu sababa ispoortii hojjetteen namoonni akkasii sodaatan akkasitti waan haasa'aniif mee tajaajila kee irratti miidhaan geessisne waa'ee kana asumarraan ittiin nu dabali yaada. Ispoortii koo laalchisee miidhamni narra ga'e tokkoyyuu hin jiru. Namni bakkee akka miidhamaatti yoo haasa'ani bakka akkas ta'innaa laata jedhanii waa yaadaniifuu haasa'u. Yeroo tokko immoo hin jedhuyyuuti jaarsa waldaayyuu ati illee nama gara biraa jetta akka waan hin dhaqee bakka jaarsuma waldaa namuma ta'e bakka reebdee galtee jedhu. Ani meesitti meeraan hattuun sirkaa fudhattu hin jettu mache mate silkii kee laadhuu fi galii hin jettu. Sana irratti walitti baanee siin jechuu kooti. Ispoortiin immoo durumayyuu nama rukutuyyuu akka inni hin rukunne godhaa tiksiinsaa. Seera isaa keessatti gaafa barattu fiigii baqadhuudha malee dhaabadhuutii lolii dhaabadhuu reebisiin jedhunni. Kana egaa maalirraa akka isaan ilaalanii dubbisanii haasa'an hin beekne. Tajaajila koo keessatti immoo faayidaa guddaa naaf fayyade. Anaan maaliif yoo jette karaa dheeraa deemuun jira, motorsaayikiliidhaan deemuun jira, makiinaas hin mijanneen deemuun jira. Kana qofa miti yeroo dheeraa dhaabbannee dubbanna nuti isteejirraa. Yeroo dheeraa dhaabbattee gaafa dubbattu sochii adda addaa gaafa gootu tinfaasheedhaaf si gargaara. Bututtii madhanna qaama keefillee si fayyada. Amma sa'aatii dheeraa dubbachuun hin danda'an homaa natti hin fakkaatu. Kanaaf yoo na fayyade malee ana nammiini. Tajaajila koo keessattis ta'u baay'een immoo gammada ispoortichaa innaan hojjedhu. Innaa hojjettu. Hojjedhee naan baay'ee man gammada baqa. Baay'ee natti tola. Baay'ee waan hin jaalladhuudha ispoortiin jechuudha. Mee ispoortii kana hojjettee sadarkaa kamirra jirta ispoortii hojjechuu keetiin? Amma namoonni baay'een tokkandoo warra hojjetan bilaakiin qabaa waan akkasiin qaba jedhu. Atama maalirra jirta sadarkaa isa kamirra? Egaa dhuguma akka ta'etti namoonni yeroo hundumaa kan isaanii cimsanii haasa'aniif ilaalan yoo jiraate bilaakii hundumtuu bilaakii ennaan beeka baqa. Eenyuun gaafattee inni bilaak beeltii qaba, isheen koo bilaak beeltii qabdi. Bilaak beeltii qabdi jechuun sammuu nama hundumaa keessatti
warra qilleensa kanarra fiiganitti yaadu. Garuu ispoortiin akka alaa isaan miti. Ispoortiin ofuma isaatiif jechuudha. Na beeltiin sadarkaadhaan jira. Kutaatti mana barumsaati amma tokko kaatee lama jettee sadiitti akka deemtudha. Black beltiin akka diploomaa tokkootti digriyyuu hin ga'u. Black beltiin nama black beltii qabaa jedhanii haasa'anii akka diploomaa tokkotti ilaalama. Garuu sadarkaan inni olaanatti innaa deemtu first dan jedhanii second dan amma black beltii barsiisaa makiyaasiitu sifattana. First danii garuu warra alaatu sifattana, Kooriyaatu sifattana jechuudha. Isaa olii biyya keenya keessa jiru moo akkamitti isaan dhufanii nu qoru? Amma bilaakitti hin danda'ama asuma keessatti fattanamta. Asuma biyya Itoophiyaa keessatti barsiisaa amma sifattana, barsiisaa amma si barsiiseen fudhatta bilaakii kee. Garuu first danii kan jedhamu kana kaffaltiis qabaa. Achii dhufaniitu sifattanu malee mattaawaqaan isaan siif kennanii akkanaasii miti. Akkuma paaspoortiiti jechuudha. Akkuma paaspoortiitti si fayyada. Deemuus hin dandeessa, ittiin hojii hojjechuu hin dandeessa. Achitti dhufanii sifattanu in kuftas fatanaa sana qormaata isaanii baay'ee hin dhiphisu. Carraasa darbuu isaatii dhiphaa godhu. Akkasittiin bakka hin deemta. Akkuma kanatti inni egaa digirii tokkoffaa, digirii lammaffaa jedhamee jira inni. Amma digirii jaatti hin adeemanu maaster jedhamanii waamamuu jirri. Saaboon kan jedhaman. Amma biyya keenya keessatti summa black belt fudhatee mana ispoortii banatee intini jedhu saaboon jedhu ijoolleen. Garuu innaa sadarkaadhaan deemtee barumsa isa waan hundumaa barachaa naa dhuftu sadarkaa qaba. Callumeedhamee maqaanis immoo gaafamu. Callumeedhanii saaboon jedhanii, callumeedhanii maasteriin jedhanii warra fatanaa kana darbaa fudhachaa itti fufan sanaaf kennama maqaan kun. Malee black beltii warri kan keenya guddisanii ilaalan kun baay'ee akka jarriitti ilaalan miti siin jechuu barbaadeen. Kibbeen gara gaaffii keenyaa nuuf deebisne sadarkaa kamirra jirtare? Kamirraa ka'een kanarra jira sayiduu asumaan nu gudunfi darbe. Egaa amma first daanii fudhadheera. Isa jarri sun dhufanii nama fattananii tokko fattanamee jira. Warri Kooriyaa dhufanii isin qorani? Eeyyee. Isa bushooftuutti deemnee kan fattanamne. Amma lammaffaatti darbuuf gara digirii lammaffaa sana kanaaf tireeningii gochaan jira. Malee naannaa saaboonii sana hin geenye first daanii makanarra jirraadha. Akka amma naannoo keenya keessatti waamanitti darbineeyyuu. Maaliif isaanii namumti black belt fudhatee mannaan jedhu saaboon jedhu. Garuu akka barumsa isaatiitti ennaa dhuftee saaboon maaster kan jedhan kunu warra digirii shanaffaa ja'affaa qaban sanaaf malee malu. Daawwattoota keenya asumarraan kibbeen ispoortii barachuun nama rukutuu fi yookaan nama miidhuuf baratama miti. Fayyummaa fi gammachuu sammuu waan dabaluu fi kan baratamu jettee jirti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya gaaffii nuyi ammammaatti faarfattuu kibbinesh wajjin goone kana fakkaata. Kutaa tokkoffaa kanaan xumurree jira. Kutaa lamaffaa torban dhuftutti qabannee siin dhiyaanna. Ammasitti nagaan si wajjin haa ta'u.